ormi alagaadha. Gurraacha adiin Guddaa xiqqaan fagoof dhiyoo asiis achiis addunyaa waliin qabnuu fi qabaannu kan ganamaa galgala ifaa dukkanaa nu darbuuf waa hidhee hiiku ammoo addunyaa waliin qabannee bal'oo fi rakkoo waliin onannu maaliif jiru maal odeessanii odeeffatu sagantaa kanaan qilleensarraan korree golaa golga oolmaan seennee waan jedhaniif godhan funaannee maaddii odeeffannoon isin qubsuuf tattaaffii miidiyaan himii gootu irraa gurra isin bu'u. Waggoota biliyoona 13.8 dura addunyaan yookaan yuunivarsi eegalee jedhu yeroo tokko homtuun jiru yeroo kaan ammoo hunduu jira. Kun gaaffii guddaa saayintistootaa daangaa tiyoorii yookaan afoolaa fi yaalii fiiziksii fi filoosofii cehuudha. Waa'ee addunyaa yookaan yuunivarsi waan beeknu hunduu tooftaa adeemsaa fi sababa wantoonni sababa maaliif akka haalatti jiraniin jiraatan baruuf yaalla. Garuu gaaffiin bu'uuraa maaliif yookaan akkamiin addunyaan yookaan yuunivarsi guutuun kun dhufe yookaan argame baruu hin dandeenye. Gaaffii kanaaf deebiin dhabuun deebii isaa barbaaduu irraa ilma namaa hin oolchine. Nutis osoo oduu hedduu keessan fagaanne waanumaan gammaa baramee fi irratti walii galame anniisaa yookaan enerjii irraa ka'uun deemsa keenya fuulduraa asirraa eegalla. Dilbata amajjii 12 bara 2025 Anniisaa yookaan enerjii. Well, where's that heat coming from? So what is it? Like how dirt becomes grass, becomes a cow, becomes a person, which becomes dust. But what exactly is energy, and what makes it so useful to us? What happens when objects collide? Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Ambi Maali Jira. Kun qophii keenya miidiyaan himii odeeffannoo beekumsaa fi ogummaa isin barsiisan naannoo fi addunyaa keessa jiraannu isin hubachiisan akkasumas dandeettii kalaqaa isinii cimsanii fi isin bashannansiisan jennee yaannu sagantaatti dhiyeessinu sagantaa Ambi Maali Jiraati. Ambi Maali Jira. Sagantaa keenyaarraan mata duree Anniisaa jedhuun waan qopheeffanne isin biraan ga'uuf qophii keenya xumuree dhiyaannee jirra. Sagantaa keenyaarraatiinis gaaffilee armaan olitti seensa irratti dhaggeessaniif deebilee isinii qopheessinee jirra. Gabaabumatti hiikkaa anniisaa gosa yookaan akaakuuwwan anniisaa fi sadarkaa guddina qorannoof qo'annoo anniisaa isinii dhiyeessina. Qophii keenya wajjin turtii gaarii isiniin hawwa. Qopheessaan sagantaa kanaa ana abbaa dureedha. Ambi Maali Jira. Anniisaa yookaan enerjii. Kutaa 1. Anniisaan dandeettii waa hojjechuu yookaan jijjiirama fiduuti. Anniisaan bu'uura beekumsa fiiziksii yoo ta'u bifa tokkorraa gara bifa biraatti dabra malee uumuus ta'ee balleessuun waan danda'amu miti. Kunis seera anniisaa yookaan law of conservation of energy jedhamuun beekama. Akkasumatti illee seera thermodynamics isa duraa yookaan the first law of thermodynamics jedhama. Akka seera kanaatti anniisaan hojii tokko hojjechuun dura ture. Anniisaan erga hojiin xumurame booda jiraatu walqixadha. Anniisaa hin agarru, waan anniisaan dalagu ammoo ni agarra. Anniisaan meeshaalee nuti fayyadamnuuf humna kenna. Wantoonni akka ho'an yookaan sagalee kennan godha. Uumamni hundi guddachuuf, wal horuu fi jireenya isaanii guyyaa guyyaa taligachuuf
anniisaa barbaadu. Biqiloonni anniisaa adurraa argataniin nyaata isaanii qopheeffatu. Anniisaan kunis yeroo loowwan marga dheedan gara isaaniitti darba. Anniisaan kuufamaa gara anniisaalee biraatti daddarbuu danda'a. Yeroo mukni gubatu gara ho'aa fi ifaatti jijjiirama. Yeroo jijjiirama anniisaa tokko gara anniisaa biraa ibsu hayyuun beekamaa biyya Ameerikaa Neil deGrasse Tyson akkana jedha. Okay, so we turn Yeroo boombiin dhuka'u anniisaa keemikaalaatu gara ifaa, ho'aa fi sagaleetti jijjiirama. Profeesarri hidda dhaloota Iraaqii kana amma lammii Biritaaniyaa ta'e akkasiin jijjiirama anniisaa bifa tokkorraa gama kaanii ibsa. Konkolaataan koo The akkuma engine of my car, konkolaattota like all biroo engines, hunda is designed seera to exploit the termodynamicsiin second law. hojjeta. It starts out Gaasa with something dhangala'aa nice and anniisaan ordered, like guutame this kana petrol, yoon itti naqe stuffed full of battalatti gara energy. aara But when it's qabiyyeen ignited caalutti in the jijjiirama. engine, it turns this Ho'aa fi compact sagalee liquid gara into a naannoo mixture of keenyaattis gases gadhiisa. 2,000 times greater in volume, not to mention dumping heat and sound into the environment. Egaa waan anniisaan ta'ee fi faayidaa inni qabu hangana laalle. Amma immoo gosoota yookaan akaakuuwwan anniisaa haa laallu. Anniisaan akaakuuwwan hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni anniisaa kinetikii yookaan sochii, anniisaa kuufamaa yookaan potential energy, anniisaa ho'aa yookaan thermal energy, anniisaa keemikaalaa yookaan chemical energy, anniisaa elektrikaa yookaan electrical energy, anniisaa nuclearaa yookaan nuclear energy, anniisaa ifaa yookaan radiant energy fi anniisaa makaanikaalaa yookaan mechanical energy isaan muraasadha. Anniisaa kinetikii yookaan sochii. Anniisaan kun gosa anniisaa wantoonni sababa sochii isaaniif qabaatanidha. Konkolaataan deemaa jiruu fi bishaan yaa'u anniisaa kinetikii qabu. Meeshaan waan kana gubbaa fiigu yeroo fiixee yookaan muummee waan irra fiigu sanirra ga'u anniisaan kuufamaa gara anniisaa kinetikii yookaan sochiitti jijjiiramuun maashinichi saffisaan akka fiigu godha. Anniisaa kuufamaa yookaan potential energy. Anniisaan kuufamaa anniisaa wantoonni sababa teessuma isaanii yookaan haala itti jiran yookaan configure ta'anii fi akkaataa uumama isaaniin qabaatanidha. Bishaan hidhaa duubatti kuufamee argamu fakkeenya anniisaa kuufamaati. Barsiisaan kun daree keessatti gosoota anniisaa fakkeenyaan barsiisutti argama. Meeshaan pendulamitti rarra'e kun ulfaatina kiloogiraama 15 qaba. Yoon hanga meetira 10 ol fuudhe anniisaan juulii 150 ta'a. 10 baay'isuu 15 jechuudha. Yoon gadi dhiise anniisaa kinetikii yookaan sochii ta'a. Yoon akka socho'u yookaan daaku godhe sitti bu'ee si ajjeesa. Anniisaan juulii 150 si ajjeesuuf gahaadha. Meeshaa kana fayyadamuun gamoowwan diigu. Meeshaa guddaa akkanaa fuutee akka sossa'u yoo goote anniisaa kuufamaa gara sochii yookaan kinetikiitti jijjiirte jechuudha. Kunoo akkasiin gamoo diiga. Anniisaa kuufamaa sirriittan amana. Kanaaf ammoo lubbuu koo sararra kaa'uun fedhiin qaba. Yeroon kubbaa kana dheerina tokkorraa gadi dhiise karaa kamiinuu dheerina sanaa olittiin deebi'u. Yoon asii gadi dhiise deemee yeroo as ga'u kanaa ol darbuu hin danda'u. Anniisaa kuufamaarraa gara anniisaa kinetikii yookaan sochiitti jijjiiramee gara anniisaa kuufamaatti deebi'a. Dheerinni isaas hin jijjiiramu. As dhaabadhee yeroon meeshaa kana gadi dhiisu saffisa tokkollee ittiin kennu. Amantii guutuun anniisaa kinetikii yookaan sochiirraa qaba. Ofii koo garuu hin amanu. Meeshaa kana gadhiisuufan deema. Saffisa zeeroonin gochuu yaala.
yeroo as I'm going to deebi'u release areeda this object, kuttuquu mala garuu and I hope areeda I will kun be able to cabsu do it at zero speed, haalaan callisuun so that when it barbaada comes back, sababni it isaa may kun touch taphaa my... miti yoon saffisa I zeeroo want you to be itti extremely kennuu quiet baadhe because this is kun no wayitii joke. gosa dhumaa ta'uu mala If I don't waan kana succeed laaluun in giving it barbaadu zero ija kun speed, cufadha then this maaloo will be my last sirriitti lecture. callisaa oh I will halkan close my guutuu eyes. rafne I don't want to see this. sadii So lama please be very quiet. tokko zero I almost didn't sleep all fiiziksiin night. hojjete anis kunoo 3, hangammaa 2, nan jira 1, 0. anniisaa ho'aa yookaan thermal energy anniisaan ho'aa anniisaa sochii paartikilootaa sababa ho'a yookaan qorraan wantotaan uumamuudha ho'i aduu fi bishaan danfe fakkeenya anniisaa ho'aati astroonota naasaa looraa ohaaraa buufata hawaa addunyaarraa waa'ee anniisaa ho'aa yoo ibsitu akkas jetti Hi, I'm NASA astronaut Laurel O'Hara, and I'm living and working aboard the International Space Station. All living things, whether lubbu living in qabeeyyiin oceans hundi or in orbit, bakka need to be within fedhan a special jiraatanillee thermal balance jiraachuuf within their environment to ho'a live. naannoo isaanii walqixxeeffachuu isaan barbaachisa adeemsi kun homeostaasis jedhama akka carraa ta'ee anniisaa ho'aa to'achuu fi homeostaasis gochuuf karaalee sadii raawwatu isaanis conduction convectionii fi radiationiidha jetti conductioniin yeroo kallattiin wantoonni wal tuqanii ho'i daddarbu yoo ta'u convectioniin ammoo wantoota dhangala'oo ta'an wajjin wal qabata wantoonni ho'oon dhiibbaa ulfaatina yookaan density xiqqaa qabaatu kanaafuu ol ka'u wantoonni qorroon ammoo dhiibbaa yookaan ulfaatina density guddaa waan qabaniif asii gadi liqimfamu yookaan bu'u kun daddarbinsa ho'aati radiationiin ammoo daddarbina ho'aa dambalee elektiroomagneetiitiin anniisaan aduu guyyaa bishaanitti dhufu bishaanicha ho'isa anniisaan ho'aa sun ammoo bifa ifa infraareediin bishaan keessaa ba'uun bishaanicha qabbaneessuun naannoo keenya ho'isa anniisaa keemikaalaa yookaan chemical energy anniisaan keemikaalaa anniisaa sababa wal nyaatinsa boondii yookaan walitti hidhaminsa keemikaalota keessa jiraniin uumamudha anniisaan nyaata keessa jiruu fi beenzila keessa jiru fakkeenya anniisaa keemikaalaati anniisaa elektrikaa yookaan electrical energy anniisaan elektrikaa anniisaa sochii chaarjiiwwan elektirikii fi elektirikiitiin uumamudha humni ibsaa manatti itti fayyadamnu fakkeenya anniisaa elektirikiiti anniisaa niikularaa yookaan nuclear energy anniisaan niikularaa anniisaa wal nyaatinsa yookaan fusion atoomota keessatti godhamuun kan uumamu yookaan gadhiifamudha anniisomni humna niikularaa fi aduu fakkeenya anniisaa niikularaati anniisaa cararaa yookaan ifa yookaan radiation energy kuni gosa anniisaa dambaliin elektiroomagneetii yookaan ifaan uumama anniisaan soolaaraa yookaan x-rayin fakkeenya gosa anniisaa ifaati anniisaa makaanikaalaa yookaan mechanical energy anniisaan makaanikaalaa wal makaa anniisota kinetikii yookaan sochii fi kuufamaa yookaan potenshaalaati pendulomiin socho'u yookaan raafamu fakkeenya anniisaa makaanikaalaati amma immoo qorannoo anniisaa haa laallu gamoowwan babbareedoo keessa gallu tolchuuf geejjiboota itti fayyadamnuuf ifaa ibsannu kanaa fi hundaa olitti lubbuun jiraachuuf ga'een anniisaan qabu murteessaadha
in harnessing and halkaniin manipulating energy. addunyaa How important it bareedduu is to akkanaa ilaaluun hagam ilmi namaa anniisaa walitti qabuun faayidaaf oolchuuf akka milkaa'e mul'isa. Kuni jecha Profeesar Jim Alkaliliiti. Dandeettiin ilmi namaa anniisaalee hunda hoogganuun faayidaa isaaf oolchuun kun guddina fiiziksii isa olaanaadha kan jedhu ammoo qorataa Ameerikaa Taayisanii. Haa ta'u malee qorannoon anniisaa bu'aa xiinxaltoonni fi saayintistoonni godhaniin ilaalcha filoosofaroota irraa ka'uun gara saayinsii cehee hubannoo nuti addunyaa keenya kanaaf qabnu sadarkaa marra jirruun ga'e. Sadarkaalee qorannoon anniisaa keessa darbe gabaabinaan ibsuuf sadarkaalee 6tti qoonnee akka daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf salphatutti dhiyeessineerra. Isaanis tokkoffaa bara jalqaba saayinsii duraa, lammaffaa bara renesaansii, sadaffaa jaarraa 18ffaa ho'aa fi hojii, arfaffaa jaarraa 19ffaa seerotatti tolchuu, shanaffaa jaarraa 20ffaa quantum mechanicsii fi relativity, ja'affaan guddina ammayyaati. Bara jalqabaa saayinsiin duraa yeroo kanatti ilaalchii fi hubannoon filoosofaroonni sochii yookaan mooshiniif jijjiirama irratti qaban yaada anniisaaf bu'uura buusee kan darbe ture. Filoosofaroonni Giriik durii kanneen akka Aristootel anniisaa bifa dandeettii yookaan poteenshaalii fi waan dhugaa yookaan akchuwaalitii itti ilaalu turan. Haaluma kanaanis dandeettii wantoonni hojii hojjechuuf yookaan raawwachuuf qaban irratti xiyyeeffatanii hubatu ture. Bara madaafni meeshaa waraanaa cimaa turetti qorattoonni anniisaa meeshaa kanarratti hundaa'uun anniisaa maal akka ta'e hubachuuf yaalii guddaa godhanii turani. Madaafa dhukaasuuf kubbaan madaafaa ni jira. Akkasumas baaronni keessa jira. Madaaficha immoo sibiilarraa tolfame. San booda madaafni ni dhukaa. Lakkuma dhukaasnitti fufuun ho'i madaafichaas dabalaa deema. Sanarraa ka'uun qorattoonni ho'i yookaan anniisaan sun akka waan dhangala'aa wayii ta'etti ibsu ture. Ilaalcha kana Taayisan akkana jechuun ibsa. Anniisaan waan akka dhangala'aa kan wantoota keessa naanna'uu fi ho'a uumu jedhanii yaadu. Isaanis faajistanii fi kaaloorik jechoota jedhuun anniisaan akka wantoota keessa socho'uu yookaan gaggaragaluutti ibsu jedhama. Bara Renesaansii. Barri Renesaansii seenaa Awurooppaa keessatti bara aadaan, seenaan, saayinsii fi teeknooloojiin itti sadarkaa olaanaa irra ga'ee ture. Qorannoon anniisaas akkasumatti sadarkaa itti aanutti yeroo guddate ture. Qorattoonni gurguddoo 3 Galileo Galileen, Gottfried Wilhelm Leibniz fi Isaac Newton kanneen gumaacha olaanaa kaa'anii darban turani. Galileo Galilee. Galileoon nama yeroo jalqabaa sochii yookaan mooshin madaalee beekumsa yookaan anniisaa kinetikii yookaan sochiif qooda isaa gumaachedha. Kana malees kufaatii wantootaa fi dhiibbaa harkisa lafaa nama qorate ture. Gottfried Leibniz. Leibniz saayintistii, dippiloomatii fi filoosofara cimaa nama turedha. Innis nama yeroo jalqabaaf akkatti addunyaan kun hojjettu hubachuuf yaalii godhedha. Profeesara seenaa saayinsii fi editara barruu saayinsii biyya Biriteen kan ture Profeesar Simon Safar
waa'ee Leibniz yoo himu akkas jedha. Addunyaan kun maashina namni beekaa fi hayyuun walitti hidhamtee fi qajeelfamtudha jedhee amana. Kanaafuu yoo akkatti maashinni kun hojjetu hubatte haala ishiin itti uumamtes ni hubatta jedhee yaada. Kanaafuu tiyoolojii yookaan beekumsa amantii fi filoosofii akkasumas injinaringii fi makaaniksii wajjin hariiroo kallattii qaba. And so there was an extremely close relationship for Leibniz between theology and philosophy on the one hand and engineering and mechanics on the other. Bara 1976tti gaaffii wantoonni lama yoo walitti bu'an maaltu ta'a jettu of gaafachuun deebisaas yeroo duraaf lafa kaa'e. Akkatuma kanaanis wantoonni lama yoo walitti bu'an humni isa tokko gara isa biraatti darba. Humni kunis humna jiraataa yookaan living force jechuun hiika kenneef. Humni kunis yoo kan walitti qabamu ta'e ilma namaaf humna yookaan dandeettiin tilmaamamne kennaaf jechuun guddina beekumsa anniisaa keessatti boqonnaa haaraa bane. Isaac Newton hayyuu seera sochii yookaan laws of motion fi addunyaalessummaa harkisa lafaa yookaan universal gravitational force uumuun bu'uura itti anniisaa makaanikaalaa hubannuun nuu dhiisee darbedha. Jaarraa 18ffaa ho'aa fi hojii. Jaarraa 18ffaa keessa qorannoon anniisaa sadarkaa durarra turerraa ol guddachuun yerootti ilmi namaa meeshaa anniisaa hangisaa baay'ee guddaa ta'e tolchee hojiiwwan san dura ni hojjetamu jedhamee yaadamnetti hojjete ture. James Watt teknoolojii motora hurkaa yookaan steam engine uumuun anniisaa makaanikaalaa fi gahumsa yookaan efficiency nama wal qabsiisee ture. Humni jiraataan Leibniz lafa kaa'ee gara motora hurkaatti jijjiiramuun tajaajila guddaaf oole. Professor Peter Atkins University Oxford irraa waa'ee kalaqa motora hurkaa yoo ibsu akkana jedha. Kalaqni motora hurkaa tarkaanfii guddaa zamana sanaa ture. Sababni isaas humna beelladootaa fi namoota hedduu anniisaa hurkaa kan qabuusedha. Anniisaan kun ammoo wantoota guguddoo tilmaamuu danda'amne hojjechuuf fayyada jedha. Jaarraa 19ffaa seerota itti tolchuu. Jaarraan 19ffaa yerootti beekumsi ilma namaa anniisaa fi addunyaa irratti qabu guddachuu bira darbee seerota dhaabbatootti baasee dhalootaaf darbe ture. Saayintistoota jaarraa sanaa keessaa hojiiwwan dinqisiisoo Ludwig Boltzmann, Nicholas Leonard Sadi Carnot fi Rudolf Clausius kanneen bira darbuun hin danda'amnedha. Nicholas Leonard Sadi Carnot barri 1814 bara Faransaay fi magaalonni ishii Paarisiin dabalatee humnoota alaa akka Raashiyaa, Piraashiyaa fi Awustiriyaa irra deddeebiin rukutamaa turtedha. Jiraattonni magaalaa Paarisis humna kana ofirraa ittisuuf kallattiiwwan hundaan dargaggoota muuxannoo waraanaa hin qabneefillee adda qoqqoodanii dirqama kennuuf ture. Isaan keessaa Carnot isa tokko. Carnot maatii waraanaa fi kabajamoo keessaa dargaggeessa argamedha. Kufaatiin biyya isaa Faransaay hedduu onnee isa nyaata ture. Biyya isaa deebisee kabachiisuu fi olaantummaa ishii duraanii gonfachiisuun abjuu isaa yeroo hundaa ture. Kana gochuufis Carnot olaantummaa teknoolojii diinonni biyya isaa qaban qoratee faayidaa biyya isaaf oolchu ture. Haaluma kanaanis olaantummaa waraanni Britain qabaatteef sababni motora hurkaa ta'uu waan hubateef akka itti motorri hurkaa dalagu beekuun
akka irra jiraatu of amansiise. Profeesarri seenaa saayinsii Cambridge University akkas jechuun ibsa. Carnot adda baasee yoo Britain irraa motora urkaa fuute Empire Britain ni kufa. Kana kan jedhe kufaatii biyya isaarraa ka'uuni. Kanaafuu dandeettii Britain qorachuun akkatti humni hurkaa fi ho'i dalagu qorachuuni. Bara 1824tti obboleessa isaa wajjin as kutaa tokko keessa taa'ee barruu fuula 60 qabdu irratti bu'uura motorri yookaan injinii fi ho'itti dalagu barreesse. Akkaatuma kanaan ho'i akkuma bishaanii bakka ho'aatti walitti qabamee gara qorraatti akka yaa'uu fi yaa'a ho'aa sanaan wantoonni faayidaa qaban hojjechuun akka danda'amu yaada dhiyeesse. Anniisaa guddaa uumuufis salphumatti fageenya ho'aa fi qorra gidduu jiru guddisuu yookaan dheeressuun qofti gahaa akka ta'e lafa kaa'e. Yaadni Carnot lafa kaa'e kun waggoota 200 itti aananiif addunyaa bulche. Motorri anniisaa urkaarraa ho'a guddaa waan qabuuf irra caala. Motorri jeettiillee haala kanaani kan tolfame. Innis yaa'a anniisaa ho'aa gara qorraatti fayyadamuuni. Carnot thermodynamicsii tolche. Haa ta'u malee dhiibbaa yaannisaa addunyaa saayinsii fi teeknooloojii irratti qabaatee arguuf carraa hin arganne. Bara 1832tti weerarri dhibee koleeraa biyya isaa seenee namoota hedduu 19,000 ta'an yeroo galaafate ture. Carnotis waa'een dhukkuba sanaa yeroo sanitti waan hin beekamneef innis waan danda'uun uummata isaa gargaaruuf osoo yaalii godhuu ofiifuu dhukkubichaan qabamee addunyaa kanarraa godaane. Addunyaan Carnot ofirratti baachuu dadhabde fakkaata. Umriin isaa waggaa 36 qofa ture gaafa du'u. San booda waraqaaleen yookaan barruuwwan Carnot daddarbinsa dhukkubichaaf sababa kan taane sodaatamanii gubaman. Haa ta'u malee qorannoon ho'aa, sochii fi anniisaa xiyyeeffannaa hawaasa saayintistoota addunyaa argachuun itti fufe. Milkiiwwan Leibniz kan humna jiraataa yookaan living force fi Carnot kanarra dhaabbachuun saayintistoonni qorannoo isaanii ittuma fufani. Saayintistoonni fi injinaronni hariiroo gosti anniisaa tokko isa biraa wajjin qabu gad fageenyaan qorachuun anniisaan hangamii gosa anniisaa biraa hojjechuuf akka barbaachisu beekuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf anniisaan bishaan miililiitira 30 ta'u kana digirii seentigireedii tokkoon ho'isuuf barbaachisu anniisaa sibiila kiloogiraama 12.5 ulfaatu kana meetira takkaan ol fuudhuuf barbaachisu wajjin walqixa. Kunis wanni inni mul'isu yoo jiraate danfisuu fi ol fuudhuun anniisaawwan ho'aa fi makaanikaalaa waan garaagarummaa qabaatan fakkaatanis lameen isaaniitu anniisaadha. Seerri kunis seera thermodynamicsii isa duraa yookaan the first law of thermodynamics jedhama. Seerri thermodynamicsii anniisaan kan hin uumamnee fi hin banne garuu salphaatti bifa tokkorraa gara isa kaanitti daddarba jedha. Haaluma kanaan saayinsiin jaarraa 19ffaa anniisaan addunyaa keenya dhaabbataa ta'uu mirkaneesse. Ta'us garuu seerri thermodynamicsiin jalqabaa gaaffiiwwan akka dhugumatti yeroo anniisaan tokko gara anniisaa biraatti darbu maaltu uumama jedhuuf deebii hin qabu ture. Boodarra garuu qorataan Rudolf Clausius deebii isaa argatee beekumsa ilmi namaa anniisaa irratti qabu irratti gahee isaa bahate. Rudolf Clausius qorataa cimaa umriin isaa ijoollummaan sadarkaa guddaarra gahee ture. Profeesar Simon Schaffer waa'ee Clausius akkas jedha.
Rudolf Clausius Clausius was a barataa brilliant German physics saayinsii student biyya from Jarman kan Pomerania mataa banaa who yookaan studied sammuu in qulqulluu ture. Berlin Umrii and at a dargaggummaan ridiculously young age magaalota became a Berliiniif very brilliant Zurikitti professor in nama Berlin piroofeesara and ta'edha. then in Zurich at the new technology university set up there in Switzerland. Clausius addunyaa keenya keessa anniisaa hammi isaa dhaabbataa ta'ee fi innis seera dhaabbataa yookaan strict ta'e hordofuu jechuun yaada dhiyeesse. Akka seera isaattis anniisaan ho'aa kallattii tokkoon qaama ho'aarraa gara qaama qorraatti yaa'a jechuun mirkaneesse. Wanni namni kamuu That yeroo heat hunda does argu not flow ho'i yeroo spontaneously haala from wal a cold fakkaataan body to a hot qaama body. It qorraarraa always gara goes the other way. ho'aatti But akka he didn't just hin say, yaanedha. Faallaa isaa qaama ho'aarraa gara qorraatti yaa'a. Professor Peter akka Clausius jedhutti shaayiin meeshaa kana keessaa ho'ee jiru meeshaa keessaa gara harkaatti, harkarraa immoo gara lapheetti darba. Yaanni kun yoo laalan salphaa fakkaatus yaa'a anniisaa ho'aa addunyaa guutuuf bu'uura. Kana jechuun anniisaan yeroo hunda bakka walitti qabame yookaan kuufame gara bittinnaaweetti yaa'a. Yaada kana walitti qabuunis Clausius foormulaa herreegaa kanaan ibse. Clausius waan entropii jedhamu uumuun qubeessaan bakka buuse. Entropiin madaala ho'i akkamiin akka faca'e yookaan yaa'e madaaluudha. Haaluma kanaan lakkuma anniisaan qaama ho'aarraa gara qorraatti yaa'uun entropiin yeroo hunda dabalaa deema jedha. Clausius waa'ee foormulaa isaa ofitti amanamummaa guddaa qaba ture. Seerri isaa kun guutuu addunyaa yookaan kosmos keessatti hojiirra oola jedha. Seera kana jijjiiruunis hin danda'amu jedhee amana. Seerri kun seera thermodynamics isa lammataa yookaan the second law of thermodynamics jedhamee beekama. Seerri thermodynamics lammaffaa akka jedhutti wantoonni ho'a kennan hunduu karaa ta'e wayiin kanneen walitti hidhamanidha. Adeemsi ho'a kennuu isaaniis eessattuu yoomillee kanneen of duuba deebisuun hin danda'amnedha. Adeemsa bittimsuu fi entropii dabaluu jechuudha. Addunyaa guutuun qarraa bishaan meeshaa kana keessa jiruun wal fakkaatu qaba. Professor Peter akkana jedha. So the second law is all about entropy increasing, which is just a technical way of saying that things get worse. Wantoonni hammaachaa deemuu ibsuuf itti fayyadame. Giddugaleessa jaarraa 19ffaa keessa gaaffiin anniisaa sirritti hubachuu itti fufuun amma immoo saayintistoonni entropiin maali? Entropiin maaliif yeroo hunda dabalaa deema jedhuuf deebii fiduu irratti xiyyeeffachuu eegalanii. Deebiin gaaffilee kanaas beekumsawwan anniisaa ta'e isarratti nu geessise. Ludwig Boltzmann bara 1844 biyya Jarmanii magaalaa Veenaatti Boltzmann dhalate. Boltzmann nama loojikii fi herreega irratti qorannoo guddaa taasisedha. Yeroo dheeraaf miira guddaan qorannoowwan gaggeessuuf rakkoo fayyaa sammuun irra deddeebi'ee miidhamaa ture. Professor Anniisaa barsiisaa fi ogeessa miidiyaa biyya Xaaliyaanitti dhalatee New Yorkiif Naayiroobitti kan guddate. Waa'ee Boltzmann akkana jedha. Rakkoo dhibee sammuu hamaa qaba ture. Addunyaan kun waan addaan diigamaa jirtutti fakkaata. Kunis ilaalcha bu'uuraa inni uumama irratti qabu ni jedha. Boltzmann
Boltzmann nama intropiin maal akka ta'ee fi maaliif akka dabalaa deemu mul'isedha. Akka ilaalcha Boltzmannitti ibsitiin uumamaa fi addunyaa keenyaa yoo sammuu qulqulluun ilaalan namaa gala yookaan namaaf ifa. Boltzmann qorannoo herreegaan alattis muuziqaa hedduu jaallata ture. Dandeettii piyaanoo taphachuu guddaa qaba ture. Yeroo muuziqaa taphatus akkuma gaafa qorannoo godhuu of wallaala ture. Boltzmann maaliif seerri thermodynamicsii lammaffaa sirrii akka ta'ee fi adeemsa of duuban deebifamne keessa akka inni yaa'u mirkaneesse. Akka Boltzmannitti addunyaan keenya wantoota xixiqqoo yookaan atam sochii dhaabbataa fi walfakkaataa adda hin cinne godhaniin kan ijaaramte. Paartikiloonni atoomota ho'aa keessa jiran saffisaan yoo sossa'an kanneen qorraa immoo suuta sossa'u. Akka Boltzmannitti addunyaan haayipootesisii atoomii kanaan ijaaramte. Kanaas foormulaa herreegaatiin ibsa. Boltzmann atoomiin waan intiroopiin dhugaa ta'ee fi maaliif yeroo hunda dabalu mirkaneesse. Boltzmann waan hunda hubatee muka, nama, qilleensa hundumtuu wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an irraa ijaaraman jedha. Wanni nuti arginu hunduu atoomotaa fi molekiyuulota tiriliyonotaan lakkaayaman irraa kanneen ijaaramani. Kanaafuu isaan kun agarsiiftuu intiroopii seera thermodynamicsii lammaffaa keessa jiruuti. Fakkeenyaaf sibiila ho'aa kana yoo fudhanne atoomonni keessa isaa jiran ol utaalu. Atoomonni sibiilichaa gara jalaa jiran anniisaa ho'aa hanga tokko gara atoomota minjaalarra jiranitti dabarsu. Isaan kunis kanneen olloota isaanii jiranitti dabarsu. Haala kanaan anniisaan ho'aa suuta haala uumama ta'een faca'a. Anniisaan bakka tokkotti kuufame sun gara biraatti tamsa'a. Hangi isaaniis waluma qixa. Isa kana waan Boltzmann herreegaan lafa kaa'e. Foormulaan isaa kun awwaalcha isaa Veenaatti argamu irratti barreeffamee fi argama. Wantoonni hundi seera qabeessummaa irraa gara seera maleessummaa yookaan from order to disorder deemu jedha. Meeshaa kanarraa hanga urjii samii keessaa kun waan hafuuf miti. Bishaanii fi wantoota nyaannullee kanumatu mudata. Kunniin hundi adeemsa seera qabeessummaa irraa gara seera dhabeessummaatti godhamudha. Seera dhabummaan carraa wantoota hunda mudatu. Argannoon Boltzmann sirrii ta'ullee namni yaada isaa fudhatuuf tokkollee hin turre yeroo sanatti. Innis sababa kanaaf rakkoowwan sammuu yeroo baay'eef saaxilamee ture. Profeesar Simoon akkana jedha. Beektonni yeroo sanaa hundi atoomiin yookaan paartikiliin hin jiru jechuun isa mormani. Inumaa maqaatti baasanii itti qoosu ture. Namni paartikil arge tokkolleen hin jiru. Kanaafuu harkatti didani. Sababa inni hedduu of cinquuf qorannoo isaarraa akka inni boqonnaa fudhatu yeroo baay'ee dhiibbaa irratti uumu ture. Bara 1906 Boltzmanniif maatiin isaa boqonnaaf gara biyya Xaaliyaanii magaalaa Duwino Stella Maristi wayita deemetti yeroo haati warraa fi ijoolleen isaa bakka bishaanii jiranitti of fannisee addunyaa kanarraa godaane. Yaanni isaa gaafa inni lubbuun jiru fudhatamuu fi didee itti qoosamee tures yeroo gabaabduu keessatti fudhatama argate erga inni du'e. Foormulaan herreegaa Boltzmann wantoonni hunduu akka du'arraa noollee of keessaa qaba. Alaasa Chaayinaa kanarraa kaasee hanga addunyaa kanaatti irraa hin oolani. Addunyaan kun mataan ishii guyyaa takka fiixee badiirra akka geessu seerri thermodynamics lammaffaa ni mirkaneessa. Boodarras ni duuti. Seera malummaa kanneen walitti qabanii waan faayidaa namaaf qabuu fi seera qabeessummaa biraa tolchuun
waanuma hundarra ni danda'ama. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, qophiin keenya har'aa sagantaa Ambi maaliif jiraa miidiyaa himiin mata duree anniisaa yookaan enerjii jedhuun qopheeffanne kutaan tokkoffaan asirratti xumura. Kutaa lammaffaan yeroo walitti deebinutti sadarkaa qorannoo anniisaa lamaan boodaa jaarraa 20ffaa fi bara ammayyummaa qabannee isinii akka dhiyaannu waadaa isinii galaa. Waan har'aaf qopheeffanne asumatti goolabna. Sagantaatti aanuun hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan nu wajjin turtaniif galanni keessan guddaadha. Qopheessaan qophii kanaa Abbaa Dureeti. Nagaatti.